waaqa tokkoon ni amannaa. Ameen. Kabajamootaa fi jaalatamootaa maatiiwwan Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyo isinin kan jaalatu, hundumti keessan akkam jirtu, akkam yoo nageessanii, akkamiin turtanii. Gooftaan keenya uumaan keenya Iyyasuus Kiristoos baroota baraatiin jijjiiree yeroo qabnu irratti immoo yoo sa'aatii kana ida'ee guyyaa har'aatiin kan nu ga'e galannii fi ulfinni isaaf haa ta'u. Akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootti guyyaa har'aa kana kan walitiin barannu barnoota keenya walitti fufiinsaa 18ffaa baroota Kiristoos kan jedhu ta'a. Baroonni Kiristoos maalidha? Keessumaatii barnoota keenya 17ffaa keessatti immoo waa'ee bara haaraa fi bara moofaa kan jedhu yaada keenya kaasne barri moofaa isa kamidha? Barri haaraa immoo isa kamidha? As keessatti immoo barri Kiristoos maal fakkaata isa jedhu bara Kiristoos waliitiin ni ilaalla. Qulqullichi Phaawulos ergaa isaa gara warra ummata Qorontos boqonnaa 5:17 Qorontos lammaffaa boqonnaa 5:17 gubbaa irratti dubbiin jiru akkana jedha. Kanaaf eenyumtiyyuu Kiristoosiin yoo ta'e uumamaa haaraadha. Barri moofaa sun darbeera, kunoo hundumtuu haaraa ta'eeraa jedha. Sagalee isaatiif Waaqayyootiif galanni isaaf haa ta'u. Maarreegaa yeroo hundumaa warri Kiristoos faana jiraatan isaan haaraa ni ta'u. Warri Kiristoosiin hin jiraanne immoo isaan moofaa ta'u jechuudhaan qulqullichi Phaawulos ergaa isaa kana irratti yaada bal'aa kaa'eera. Egaa eenyumtiyyuu Kiristoosiin yoo deddeebi'e bara kam keessattiyyuu haaraadha kan inni ta'u. Kiristoosiin yoo amane, hojii kiristaanummaa yoo hojjete, wangeela dhaga'uudhaan yoo deddeebi'e, kiristaanni kamiyyuu bara kam keessattiyyuu moofaa ta'uu hin danda'u. Inni Kiristoosiin jiraatu, inni Kiristoosiin amanu haaraa ni ta'a jechaadha, moofaa hin ta'u. Kanarra darbee garuu warreen Kiristoosiin hin jiraannee fi warreen Kiristoosiin hin beekne, Kiristoosiin hin deddeebine immoo isaan moofaa akka isaan ta'an wangeela kana irratti nutti hima jechaadha. Maarreegaa bari darbee moofaadha kan jennu Kiristoosiin otoo hin beekin, Kiristoosiin otoo hin amanin, Kiristoosiin otoo hin beekin barri itti deddeebine sun barri darbe sun bara haaraa waliin haaraa ta'uudhaaf Kiristoosiin amanuun barbaachisaa akka ta'e, gara Kiristoos deddeebi'uun akka barbaachisaa ta'e, barri Kiristoos baraatiin lakkaa'amee hin dhumu. Qulqullichi Daawit faaruu isaa irratti akkas jedha. Faaruu 111 gubbaa irratti ati eessumadha sanadha baroonni kee hin dhumanii jedha. Ante yaa'u antene zamanochi katto aያልቁም jechuudha. Qulqullichi Daawit baraa baratti Kiristoos haaraa, baraa baratti Kiristoos waaqa hin jijjiiramne, baraa baratti Kiristoos waaqa bara baraa ta'uusaa asirraatii bal'inaatiin qulqullichi Phaawulos Qorontos lammaffaa boqonnaa 5:17 gubbaa irratti egaa eenyumti Kiristoosiin yoo ta'e, yoo Kiristoosiin amane, yoo Kiristoosiin waaqessa ta'e, yoo Kiristoosiin duukaa bu'a ta'e, hordoftuu Kiristoos ta'a yoo ta'e inni bara baraatiin uumama haaraadha. Wanti moofaan sun immoo darbeera, hundumtuyyuu immoo uumama haaraa ta'eeraa jedha. Maarreegaa Kiristoos uumama haaraa akka taanuudhaaf hojii guddaa hojjeteera. Uumama haaraa akka taanuudhaaf gatii guddaa baaseera. Inni jalqaba Kiristoos foon keenya irraa foon, lubbuu keenya irraa lubbuu fudhate nurraa dhalateera. Inni kun isa jalqabaatiif uumama haaraa akka taanuuf. Kana qofaa miti, erga dhalateen booda immoo suuta guddate hojii ilma namaa cubbuu yookiin immoo yakka allatti hunduma raawwate waggaa 30 erga cuuphameen booda, erga barsiiseen booda, naafa gooboo erga diriirseen booda, jaamaa erga ija baneen booda, qadaadee warra oole immoo foon isaa foon dhugaa, dhiiga isaa dhiiga dhugaa taasisee nuu kennee nu eebbisee haaraa moofaa kan turre
yakka keenyaan waggaa 5,500 garboota daabiloos taanee kan turre, ijoollee Kiristoos taanee, dhaaltuu Kiristoos taanee, Kiristoos duukaa akka buunuuf Kiristoos hojii guddaa hojjeteera. Ammas qulqullichi Phaawulos ergaa isa duraa boqonnaa 5 gubbaa irratti egaa irshoo malee yookiin immoo bukeessituu malee bukeessituun bukoo isa haaraa sana akka ta'uudhaaf isa moofaa, irshoo isa moofaa, bukeessituu isa moofaa dhabamsiistanii faasikaan keenya Kiristoos nuuf qalameeraa jedha. Isin bukeessituu yookiin immoo irshoo isa jennu jechaadha. Isa haaraa akka taatanii malee isa duraa sana akka hin taaneedhaaf faasikaan keenya Kiristoos nuuf qalameeraa jedha. Asirratti egaa kiristaanni haara'uudhaaf isa qalame Kiristoosiin nyaachuu qaba. Isa dhiigni isaa dhangalee Kiristoosiin dhuguu qaba. Gaabbii ganuu qaba. Badiirraa deebi'uu qaba. Yakkarraa deebi'uu qaba. Hojii gaarii hin taane waaqayyootiin walitti nama buusu hojjechuu dhiisuun dirqama hunda keenyaa ta'a jechaadha. Kanaaf barri inni moofaa darbeedha. Barri inni moofaa sun darbeedha. Barri wallaalummaatiin Kiristoosin malee jiraachaa ture. Waaqa tolfamaatiif jilbeeffachaa ture. Gara mana xonqaayii deemaa ture. Gara mana waa beekaa deemaa kan itti turre. Walitti jibbaa kan ture, walitti ajjeesaa kan ture, walitti saamaa kan ture. Maqaa hin taane walitti moggaasaa kan ture. Barri sun isin gaheeraa jedha. Amma garuu Kiristoositiin bara haaraa kana gaafa simannu jireenya haaraa moofaa inni jedhame sun gochaa keenya kaleessaa, hojii keenya kaleessaa, balleessaa keenya kaleessaa, yakka keenya kaleessaatiin kan wal fakkaatu yookiin immoo kan wal ilaallatudha. Amma garuu balleessaa sanarraa deebine jireenya keenya haaromsinee keessumaa gaabbiiti. Yakka irraa deebine cubbuu hojjechuu dhiisne, hammeenya irraa deebine, badaa irraa deebine, gaarii hojjennee Kiristoos duukaa bu'uun baricha haaressuu danda'a. Ammas qulqullichi Phaawulos ergaa isaa gara warra uummata Efesoon boqonnaa 2:22 irratti barreesse irratti maal jedha? Jireenyi keessan inni jalqabaa yaadattaa, jireenya keessan isa jalqabaa yaadachaa, hawwiidhaan akka isa gowwoomfamuutti kan badu jireenya isa moofaa yookiin immoo jireenya moofummaa, nama jireenya moofummaa sana dhabamsiisaa jechuudhaan qulqullichi Phaawulos ergaa isaa gara warra uummata Efesoonitti erge nutti hima jechaadha. Akkana jedha. ፊተኛው ኑሯችሁን እያሰባችሁ እንደሚታለል ምኞት የሚጠፋውን አሮጌ ሰው አስወግዳችሁ ሐዊ ሰበዱ ሰሞፋሰደ ሐዊን ሞ ማልፊዳ ጭቡ ፊዳ ጭቡን ሞ yoodhalate maalfidi du'a fiddi akkuma qulqullichi Phaawulos roobe boqonnaa 6 irratti dubbatu gatiin cubbuu du'adha. Jireenya fidee hin dhufu, yakki du'a fidee dhufa waan ta'eedhaaf jireenya keessan isa duraa yaadachaa hawwiidhaan immoo akka isa gowwoomfamu isa badu jireenya nama isa moofaa dhabamsiisaa. Amma isin Kiristoosin haaraa taatanitti waan ta'eedhaaf, Kiristoosin haaromtanitti waan ta'eedhaaf, Kiristoosin amantoota taatanitti waan ta'eedhaaf, Kiristoosin waaqeffattoota taatanitti waan ta'eedhaaf, Kiristoosin uumama haaraa taatanitti waan ta'eedhaaf. Kanaafidha namoonni tokko tokko otoo hin beekin, otoo isaaniif hin galiin bara haaraa jechuudhaan baratu jijjiiramuu qaba moo ilma namaatu jijjiiramuu qaba? Barri gaddaa darbee fi barri inni baranaa kun maqaan isaa garaagarummaa haa qabaatu iyyuu malee barri barumadha. Waaqayyoos eessumadha. Inni baraan hin jijjiiramu. Ante yaa'u anteen ዘመኖች ከቶ አያልቁም kan jedhe qulqullichi Daawit
ati isuma sanadha. Baroonni kee hin dhumani, huma yaa'u, huma darbu, huma jijjiiramu, huma deemu. Bara deemu keessatti immoo jireenyi keenya gara fuulduraatti siqa. Umuriin nu kenname nurraati hir'acha. Deemuu keenya, bara keenya, fixaa deemuu keenya yaadachuun barbaachisaadha. Zaman sitakkaa, zaman yaalfaan. Zaman siqqayyar, zaman ይቀየራል። ዘመን ከዘመን ሲተካካ የሰው ዕድሜ እየቀነሰ መሆኑን እየሄደ መሆኑን እየነጎደ መሆኑን ማሰብ ለሁላችን አስፈላጊ ነው የሚሆን በር ጅጅረሜራ ኑቶ ጅጅረምኔራው አመለ ኬኛ ከሌሳ ሰነ ሲሬስኔራው በዲ ኬኛ ከሌሳራ ደቡዳፍ ሆጀኔራው በርች ሃሬሱን ዮጅሬኝ ኬኛ ሃራይዳ በርች ጅጅረሜራ yoo jireenyi keenya kaleessaa eenyummaan keenya kaleessaa jijjiiramedha. Waan badaa waan yakka gaarii hin taane irra deddeebine yoo deddeebine barri keenya haaraa ta'a. Baroonni Kiristoos isa kanadha. Baroonni Kiristoos kana fakkaatu. Baroonni Kiristoos jijjiiramuu keenya yookiin immoo gara Waaqayyotti deebi'uu keenya gaabbii galuu keenyaatiin yoo jijjiiraman bara haaraa jedhama malee eenyummaa keenya kaleessaatiin bara baraatti tarkaanfachuun keenya baricha haaraa gochuu hin dandeenyu. Inni biraa ammas akkas jedha. Walii keessanii soba dubbachaa jireenya isa moofaa nama hojii moofaa faana deemtaniittu. ቆላስይስ በቆላስይስ 9 ጉባኤ ይረድ እርስ በራሳችሁ ውሸት እየተነጋገራችሁ አሮጌውን ሰው ከስራ ጋር ገፍታችኋል። ነመ ሞፋ ሆጂ ወጅኒን ኢብደኒቱ soba waliin dubbachuudhaan soba faana kan dhufu hamiin jira. Yakki garaagaraa jira. Balleessaan garaagaraa jira. Lubbuu baasuun jira. Wal irratti kaka'uun jira. Wal saamuun jira. Wal ajjeesuun jira. Soba dubbachaa jireenya keessan jireenya moofaa sanaatiin namoota dhiibdaniittu, miitaniittu, gaddisiistaniittu, hojii rakkaa garaagaraa raawwattaniittu jedha. Inni biraan qulqullichi Phaawulos immoo አሮጌውን የሚያመጣ ባለቤቱን ይመስላል jedha. Bara isa moofaa inni fidu abbicha yookiin immoo namicha fakkaata jechuudha. Qulqullichi Maatiyos wangeela isaa irratti dubbata. Inni bira Luqaas 5:39 irratti አሮጌ የወይን ጠጅ ሲጠጣ አዲሱን የሚሻ ማንም የለም፣ አሮጌው ይጣፍጣል ይለናል። isa moofaa wayni ጠጅ booka moofaa inni dhugu isa haaraa bookan fedhu eenyumtillee hin jiru. Inni moofaa sun hin mi'aa jedhu jechuudhaan asirratti kaa'ee jira. Maatiiwwan Waaqayyo barnoonni keenya kutaan 8ffaa kanumaan yommuu raawwannu kutaan 9ffaa itti fufa. Waaqayyo hunda keenya duukaa haa ta'u. Barri kun kan nagaa kan milikiif jaalalaa nuuf haa ta'u. Nagaan nu tura.